Look, confidently, qomat ayadde onin islimu. Wayyaane qarre rangeenye jirra. Kuni waa shakkiin hin jiru. Lafaan dooye. La nama hamaa jira inshallah jeenaan je. Waan tokko ni ummatiyaa dhufe. Ummatiyaa biyya dhufe gaafa arfaasen deessisan. Maal naan jette hoggaa hunda namni dammaqaanis ni bilbila hundi akkana goona akkana goona akkana goona. Yaa mucaa naan jette. Hay. Yoo rabbi jeen jettu ati naan jette. Inshallah jeenaan je. Abdii rabbiiti inshallah bikkaan geenya. Wanni guddaan tuni garuu ta mammaasita akka himee ture reefu manguddicha asii eebbise. Boombiitu qintee maal isa rirmaa qintee muka jala jiisee jetteemi. Rirmi sun qeerroo Oromoodhaati. Lafatti miti wayyaane ka jigaa jirtu. Waggaa 4 dura addunyaan guutuun wayyaaneen sunsumaa bikkaa hin kaane. Oromoon arba miilaa fi hundi caccabee laamshee akkasi fudhatanii turan. Sirna nama nyaata, sirna ummata keenya ajjeesu, sirna dikteetara, sirna hattoota saniin namni ilma namaatiif mirga nama ilma namaatti amanu akka Obaamaa sun dhaqee faarsuu ture jechuudha. Ifiin hin jiine wayyaaneen ifiin hin laaffanne darrinni har'a isin agartan kuni ifiin miti. Mallasaa'u abaarsa Oromooti kuufisan fakkaata mootummaa sandiisaati. Hayyuun Oromoo tarsiimoo baasaniit qeerroon Oromoo tarsiimoo san bifa qindaawaa fi abshaalummaa qabuun hojiitti hiikaniit sirniti ifiifillee abbaan feetan koottaa ka barbaaddan waan gara feetaniin koottaa jettu ta faranjiin ollaa fi fagootilleen akka mootummaa cimtuu naannoo saniititti fudhatan waggaa 3 keessatti akka lilmeetiin seennee akka arbaatitti keessaa bookkisuudhaan ganda hunda keessatti hidda isiin dhaabbate cicciruudhaan warri dhiyoo dhuftanii beeytan gooxii fi garee tokko shanee maali oppidiyoon mataa isin gubdu ni jiraami arrama namni maqaa dha'u hin jiru duuti awwaalamte tokko shaneen amma ka qeerroo malee ka oppidiyoodhaan jiru. Warri kalee wayyaanee baadhatee nurratti fidee ganda gandarraan deemee wayyaaneedhaan hawaasaamu arra dubbiin gara gallaan gabayaan Oromoo oowwinaan sirni sun kufuun isaa ifa taanaan gara qabsoo Oromootitti dhufee qaama qabsoo bilisummaa Oromoo ta'eeti mooraa wayyaanee keessa mooraa wayyaanee addaan diigaa jira jechuudha. Kun bilaashitti hin dhufne obboleeyyan keessan tudhume ni beeytan ijoollee nama dhuftan baroota dabre kana keessatti nama 4,200 ol nurraa wareegame kan daandii irratti osoo qabsaa'u ajjeefame kan manneen hidhaa keessatti ajjeefame kan daangaa irratti osoo falmu du'e qofti nama 1,000 oli bara kana kan maraattuun abdiilee jaaniin ergama abbaa isaa hayyee nama keenya fite nama 250 ol biyya Soomaaliyaa naannoo Soomaaliyaa keessatti ka lubbuun baafadha jee osoo gara yama hin deemu osoo gara kana dhufu dhume hangi isaan beekamu wayyaanee lafaan ga'u jirra lafaan geenya bikka isiin jiidetti odaa Oromoo kan bilisummaa nageenya misooma saba keenyaa tiisu ni jaarra san garuu kan jaaraa jirru san garuu kan jaaraa jirru har'a osoo hin ta'in waggoota 50 ilmaan Oromoo qaqqaalii kan miidhaginaanis jabinaanis hayyoominaanis nu caalan abboota keenya akaakaawwan teenya obboleeyyan teenya itti wareegneeti arraa'u kolonaalii cirriitu du'eer hambaa qabsaa'ota waggaa 50-60 waan walirra tuulaa turreetu arraa asheetee uummanni Oromoo nyaachuudhaaf deema asheeta daraaree itti deemnu kana simbirri akka hin nyaanne roobni itti roobee akka hin balleessine of eeggannoo gochuudha barbaachisa. Kana of eeggannoo gochuun immoo wal dhaggeeffachuu wal gorfachuu tarsiimoodhaan socho'uu gaafata. Yeroo ammaatiif rabbiif galanni haa ga'u qabsaa'ota Oromootiif galanni haa ga'u alaayis keessaayis wal quba qabna. Hogganni kan sirna keessa jirus kan sirna saniin keessaan jijjiira jedhus kan sirna saniin jiisa jedhus waan takka irratti walii galee jira. Amma taranta Oromooti. Ummanni Oromoo amma booda saamamuun dhaabbachuu qaba.
Oromoon biyya isaati irratti mirgi abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qaba. Mirkaneeffachuudhaaf immoo nama birallee kadhachuun qabu ifiif ni danda'a. Garaagarummaa xiqqoo nu qabnu nuti ni jiisina jaan isaan achuma keessaa wali suphina jaan. Haa ta'u suphanii jiisineefu Oromoo wayi bahuunis baranuma. Kuni waa hin hafne jechuudha. Kanaaf ummanni keenya keessattuu dargaggeessi wal qusachaa wal dhaggeeffachaa deemuun barbaachisaadha. Tarsiimoodha qabna. Tarsiimoon lafa kaayanne hojjechuutti jirti. Rakkoon saffisa. Si makiinaa oofu jiru daandiin gara gadiitti garagalee roobni roobu jira. Akka maleedha waan nu yaadne ol saffisni nu rakkiseeti dafnee dhaqqabuudhaaf deemu jirra malee sirna san kuffisuufis sirna san irratti illee sirna dimokiraatawaa kan bilisummaa Oromoof nagaa Oromoo misooma Oromoo mirkaneessu jaaruudhaaf beekumsa gahaadha qabna. Beekumsaan hojiitti hiikutti jirra. Onnee gaha saba keenya keessa jira. Onneen Oromoo kan alagaadhaaf dalagdu osoo hin ta'in Oromoodhaaf dalagu jirti. Qalbiidhaan Oromoo wal bira jirti. Rabbiinis gara hedduudhaan nu gargaaruu jira. Ka Alaamuddin hidhe. Ka Mallas Zeenaawii fuudhe. Ka Abbaa Isahayyeetii fi barakat wal nyaachisee barakat biyyaa baasee Abbaa Isahayyee afaan qabsiise. Rabbiinis nu bira jira jechuudha. Kanaaf Oromootii fuulatee isanii na mirkaansee hedduu galatoomaadhaa itti dhiyaannee jirra. Waliin jabaannee bikkaan geenyee biyya teenya bilisummaa qabdu tan nagaa qabdu tan ilmaan Oromoo dalagatanii irratti jiraatan irratti jabaatan uumuudhaaf deenyaa ni jabaannaa. Injifannoon har'as kaleessas borus ta'u uummata Oromooti.